miliyoona tokko sii kenna aeropilaanii irraa utaalii osoo sin jedhe utaalta deebistee jirta hin utaaluu jettee jirta hin beeka hin utaaluu akka jette laakiin hundi keessan hin utaaluu jettan malee gaafii gaafachuu qabdantu jira ture maali gaafiin sun aeropilaanii tun samii irra jirti moo lafa jirti jettanii gaafachuu qabdanii ture kana gaafachuu qabdanii ture laakiin hin gaafanne maaliifi yaada wahii sammuu keessa kaa'attanii jirtan aeropilaanii tun gubbaa jirti waan jiru akkasuma nama wajjin illee wita firummaa uumnu nama san yaada wahii irraa fudhatta yaada ilaalcha wahii qabda nama saniif laakiin namni sun akka ati jettu sanii miti kanaafuu namootaaf carraa kennine namoota san beeknee tolchinee qorannee hubannee san booda miliyoona takkitti san gaafachuu hin dandeenya akka firummaan teenna firummaa gaarii galma tageettu akka taatuuf jechuudha san booda miliyoona illee gaafata rakkoon hin jirtu sii kennama